Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jirra wallaahi alhamdulillah as geenye jirra galata rabbiiti. Namni viidiyoon tun bira dayte sheer godhii akka nama hunda bira geessu sheer godhii ergaa jabaa of keessaa akka qabdu dhaamsa dabarsuun barbaada. Haalli biyya keenya keessa jiru kun yoo hin jijjiiramne gara boodaatitti miidhaan hamaan akka dhufaa jiru argitanii jirtu. Namni Oromoo miidhe aara hin galfatu jedhe raayyaa abbaa mancaa, ammallee aara hin galfatu rabbiin aara san galfachiisini. Oromoon tokkummaa keessan cimsitanii akkuma kana duraatti walii galtanii irree akka walii taatan hayyoota keenya warreen mana hidhaa jiranis sagalee taatanii fi akka baastan dhaamsa jabaa tokko dabarsuun barbaada. Viidiyoo tana sheer godhii laayik godhii gara cheenaala yuutuubii keenyaallee Yaasin Oro yuutuub kan jedhullee warreen haaraa taataniif iskiraab godhaa, warreen ammoo maatii keenya taatan sheer godhaadha. Ergaa jajjabaa isiniif dabarsaa jirra, ganaallee isiniif dabarsina waan ta'eef gara cheenaala yuutuubii keenyaallee akka dhuftanii laayik gootanii sheer gootanii koomentii jalatti akka nuuf katabdan abdiin qabaa. Kanumaafuu warreen yaada qabdanillee lakkoofsa bilbilaa jalatti isinii barreesseen jira, dawwaltanii yaada tokko tokko gaafachuu dandeessan. Kanumaafuu cheenaalli keenya haaraa iskiraab godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa. Warreen haaraa taatan ammoo iskiraab godhaa akka yaadni wanti haaroonni guyyaa guyyatti gadhiifnu akka isin bira dhuftu abdiin qabaa. Galatoomaa ulfaadhaadhaa nu jajjabeessuu keessaniif galatoomaa, ammallee akka nu jajjabeessitan abdiin qabaa. Yaadallee ergaa jajjabaa asirratti dabarfachuudhaaf isinillee koomentii jalatti barreessitanii gaafiilee garaagaraa gaafachuu akka qabdan abdiin qabaa. Yaada keessanillee nuuf qoodaa jalatti nuuf katabaadha. Yaada keessan deebisuuf, koomentii keessan deebisuuf qophiirra jirra. Cheenaala kana maaliif bantan warri naan jettan koomentii jalatti naaf barreessitanillee awwaan biraatii miti. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtaniif sagalee ta'uu ergaa tokko tokko akkaan dabarfachuu barbaaduufiin bane malee waan biraa miti. Galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa. Gadaan gadaa bilisummaa akka ta'u abdiin qabaa. Jajjabaadhaa. Qeerroo koo jajjabee, waboo koo jajjabee naa jabaadhaa. Galatoomaadhaa. Qabsoon itti fuftii. Marroo wajjin akka jirru abdiin qabaa. Galatoomaa. Qeerroo bilisummaa Oromoo naa jabaadhaa. Galatoomaa. Warreen cheelaana keenya kana fillee haaraa taatan laayik gootanii akka sheer gootan abdiin qabaa. Ji'a afurii fi ji'a lama ji'a sadeen tokkotti aansee waan dhufu jiru arguuf teessan maaliifi gurbaan san maal jedhe jechuu dandeessan maaliifi waan jabaatu jira. Qophiin gara hundaanuu xumuramaa jirti. Maaliif yoo jettan jarinis ta'an jiru, nulleen ta'an jirru waan ta'eef inshaallah ta'ala umaamitii rabbi nuuf haa jabeessu. Hayyoota keenya warreen mana hidhaa jiranii rabbiidhaan nu haa baasu. Keessaafuu Abbaa Qeerroo, Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Boronaa fi Shamshaddiin Xaafaa achumaan hayyoota keenya jajjaboo warreen maqaa beekanii kan maqaan beekne gurguddaan Oromiyaa keessatti wanti hidhamee mana hidhaa guutee jiru Oromoo akka ta'e abdiin qabaa. Kanumaafuu Oromoon sagalee taatanii fi yeroo gabaabaa keessatti akka bahaniif abdiin qabaa. Warreen biyya alaallee misaa'ila keessan gadhiisaa hin taa'inaadhaa. Sagalee tahaa akkuma kana dura sagalee tahaa turtan ammallee akka sagalee taatan abdiin qabaa. Garuu warreen biyya alaa jirtan kun qabsoo Oromoo keessatti shora guddaa waan taphachaa jirtanii maaliif xinnoo biyyoota guddatan keessa waan jirtaniif mirga qabdanii waajjira feetan dura dheettanii gaafii gaafachuu dandeessu, hiriira bahuu dandeessu waan ta'eef gaafiileen akka isiniif deebitu abdiin qabaa. Gaafiin garuu tarabbiitti caalaa rabbiileen sababsadhaa jee waan ta'eef kanumaafuu hayyooti keenya warreen mana hidhaa jiraniifillee akka sagalee taatan abdiin qabaa. Yeroo gabaabaa keessatti hayyoonni keenyallee akka nu wajjin walitti deebinee Oromiyaa irratti alaabaa mataa keenya dhaabbanne akka mirmirsinu abdiin qabaa. Kanumaafuu hayyooti keenya warreen mana hidhaa jiru akka sagalee taatan dhaamsa jabaa tokko dabarfachuun barbaada.
Hayyoonni keenya kun waggaa lammaffaa sadaffaa eegaluuf deema erga mana hidhaa galanii erga Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame as jechuudha biyyeen itti hasalfattu. Kanumaafuu hayyoonni keenya kun mootummaan kun waan gadhiisu natti fakkaachaa hin jiru waan ta'eef dafaa sheer godhaa viidiyoo tanallee sheer godhaadhaa waliif dabarsaadhaa hayyoota keenyaaf sagalee akka taatan dhaamsa jabaa tokko dabarfachuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaadhaan isiniin jaa ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtanis gadaan gadaa bilisummaa akka ta'u waraana bilisummaa Oromoo duuba hiriiraadhaa jajjabeessaadhaa. Kanumaafuu Oromoon yoo tokkummaa qabaate diina feetee injifachuu dandeenya. Tokkummaan keenya Rabbi nuuf haa kennu, jaalallee Rabbi nuuf haa kennu, hayyoota keenyallee Rabbiin mana hidhaatti akka nu baasu abdiin qabaa. Galatoomaa ulfaadhaadhaa. Warreen yaada qabdanis jalaana keenya jalatti nuuf katabaadhaa isiniif dabarsuu barbaannaa. Galatoomaa. Assalaamu alaikum.